rakkoon nageenya jireenya idilee hawaasni guyyaan guyyaan raawwatuu fi itti fufiinsa qabu gaaga'uu danda'an furmaata akka argatanii fi mariin qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin taasifamuu akkaan barbaachisaadha. Yaada kana ka'umsa godhachuudhaanis qindeessummaa yaa'ii dhaabbilee amantaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin mariin dhimmoota nageenya magaalaa Finfinnee ilaallatanii fi dhimmoota waqtaawaa adda addaa irratti xiyyeeffate abbootii amantaa manneen amantaalee kutaa magaalaa Boolee garaagaraa irraa dhufanii fi qaamolee kutaa hawaasa garaagaraa ta'an gidduutti gaggeeffameera. Hirmaattonni marichaas magaalaan Finfinnee magaalaa tasgabbiin nageenyaa keessatti mirkanaa'ee fi walitti bu'iinsarraa bilisa taate gochuu fi yaadolee fayyadan garaagaraa kaasuun irratti mari'atameera. ውይይቱ ጠቃሚ ነው አስፈላጊም ነው ባይ ነኝ። ይልቁንም ይህ ውይይት mariin baay'ee faayidaa qaba barbaachisaadha jedheen yaadam. Mariin asitti geggeessinu kun marii biyyaalessaaf ga'ee kan qabu yoo ta'e yaadni keenya kan asitti kaasnu osoo irraa hin cabin osoo irraa hin sharafamin waltajjii sana irratti dhiyaachuu qaba. Yaadni qeesii fi sheekaa tokko marii sana irratti kan ida'amu yoo ta'e waan gaariidha jechuudha. አሁን ያለንበት ጊዜ ዓለም አንድ መንደር የሆነችበት ጊዜ ነው ያለነው። ማንም የማያታልበት የላይኛውን ታችኛው የሚያቅበት yeroon amma irra jirru addunyaan mandara tokko keessa jiraachuu yeroo eegalerra jirra. Tokko sobuu kan ittiin dandeenye isa olii inni gadi aanu kan itti beeku yeroo dandeessu irratti argamna. Kanaaf mootummaan rakkoo gama amantaa musliimaas ta'e kiristaanaan jiran dafee furmaata itti kennuu qaba. Amantaaleenis ija wal qixaatiin wal ilaaluu qabu. Marii yaa'ii dhaabbilee amantaa kanarratti argamuun ergaa kan dabarsan hoogganaan biiroo bulchiinsa fi nageenyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Qana'aa Yaadataan yaadoleen hirmaattonni marichaa kaasan araara biyyaalessaa fiduuf sadarkaa biyyaatti marii gaggeeffamuu fi sona ta'uu dubbatanii rakkoolee akka siyaasaa fi dinagdee akkasumas kan hawaasummaa furuun kan danda'amu waliin mari'achuun qofa akka ta'e kaasaniiru. Wal dhabdee yookaan immoo rakkoolee yeroo adda addaa uumamanii akkamitti mariidhaanii kun danda'ama kan jedhu irratti. Qabxiin kun dhugaa dubbachuu fi qabxii baay'ee murteessaadha. Keessumaa yeroo ammaa akka biyyaattis walitti bu'iinsa wal dhabdee yaada adda addaa karaa nagaa ta'e mariidhaanii ku qabna kan jedhu sanaa fi ka'umsa guddaa qaba. Magaalaa Finfinnee keessatti amantii fi garaagarummaa ilaalchota siyaasaa garaagaraa da'oo godhachuun qaamolee hokkora uumuuf yaalan ittisuu fi magaalaa Finfinnee magaalaa naga qabeessa gochuuf qaamolee marii barbaadan waliin mari'achuun rakkoo jiru furuu warra mariin ala ta'an ammoo adeemsa seeraatiin sirreessuuf hojiin hedduun hojjetamaa jiraachuu Dr. Qana'aa Yaadataan kaasaniiru. Maqaa amantaa sababa godhachuudhaan dibbuleen kakkaan jiru magaalaa kana keessatti. In fact, magaalaa kana qofaa miti kuma biyyaattuu rakkoon akkasii jira. Nuti kan ilaalle maalinni qabatamaadhaan rakkoo jiru oli aktivistoonni namoonni siyaasaa faayidaa adda addaa itti fayyadamuuf deeman jiru jechuudha. Kanaaf nuti kan jedhaa jirru marii akkammaa kana akkamma jalqabame kanaan deemuu qabna mari'achuu qabna hiikuu qabnaadha. Isarra kan darbu immoo yoo jiraate immoo yaa'u mootummaan seera eegsisaa seera kabachiisuun immoo lammaffaa ta'achuudha. Kanaaf amma magaalaa kana keessatti nuti bu'uuraan kan hojjetaa jirru mariidhaan adda addummaan fedhe yoo jiraate mariidhaan ta'uu qaba malee karaa humnaa karaa vaayolensii ta'uu hin qabu. Barreessaan yaa'ii dhaabbilee amantaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Luba Taamiraat Abagaas gama isaaniitiin Itoophiyaan duudhaalee rakkoo walitti bu'iinsaa ittiin hiikkattu hedduu qabdi waan ta'eef duudhaa ganamaatti deebi'uun rakkoolee waliigaltee dhabuu nu gidduu jiran furuuf itti fayyadamuu qabnaa jedhaniiru. ምሁራን እንደሚሉት ውይይት የሰው ልጅ በረጅም ዘመን የስልጣኔ ታሪኩ ውስጥ ትልቁና ከፍተኛ የማህበረሰብ መዋቅር ግንባታ መስላል hayyoonni akka kaasanitti mariin qaroomina dhala namaa keessatti fi ijaaromsa hawaasaa tokko keessatti riqicha ta'uun yaadoleen haaraa akka maddisiifaman waltajjii uumuudha. Duudhaalee obbolummaa hawaasa tokko keessatti jiraatan akka isaan dagaagan gochuun riqicha hin cabne ta'ee tajaajilee akkasumas mariin rakkoolee adda addaa hawaasa keessatti dhalatan furuuf tooftaa fi dirree dandeessuudha jechuun ni kaasu. Nutis akka biyya keenyaatti duudhaalee waliin mari'achuu qabnu fayyadamnee rakkoo keenyaaf furmaata tolfachuu qabna.
Mariin abbootii amantaa fi kutaa hawaasa garaagaraatiin kutaa magaalaa Booleetti eegalame kun kutaalee magaalota Finfinnee garaagaraa keessatti itti fufuun kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera.